yaa ilmaan Oromoo yaa jiraattonni magaalaa kanaa ulfaadhaa galatooma galma kana akkana guutanii Jawar Muhammad bareechisuu bakka kanatti waan argataniif ammallee galatooma. Jawar is here. Yaa saba yaa Oromoo goota keessan ilma keessan Jawar Muhammad ilma keessan Jawar Muhammad simadda. Yaa Oromoo Jawar Muhammad isin jidduu bahe Jawar Muhammad bakka kana gaafa dhaabbatu isin hunda yaadata. Ilaalcha haawwatiin ilaalcha galatooma ulfaadhaa. Kenapa? Ammas bitanda amma egaa kan turtan obboleessa kee Jawaariin gara iddoo kanaatti waama hamlee guddaadhaan gara iddoo kanaatti simadda. Akka mooltan It's good to be back home, huh? I'm so nostalgic. So many memories. Kita seberapa kali dah biasa? Kumala maafi jahat yang aku dari apa sih? Amerika kumala maafi kan summer August kaisa kan? I think February 2006 di Minneapolis. Udah dargaku jalur rakan ya. Takut kau sojen nu, semua lokar, Samboda Oromo Forest itu ini. Saninis mata kayak jauh marianne. Media OMN dalamnya. Kelesa Oromia beli somsi. Samboda Amas wal makara walis gorsa walis arsa kamso kero socho sudan warata ki bangi kabate ogot shantam abdirir fate nu jara chudafte hu motumman shimbirro dameti wacafadan Himbu turre jauh, apa tahu kisah itu wajah madan belakang gini itu. Ini kayaknya mana? Kita minggu itu semua kan saat ya. Polis mali, umat nikahnya umat hak kamu. Wanita itu adalah David. Ummata keesaarratti roorrifame, keesaarratti salphifame, keesaarratti saamame, keesaarratti walqixxummaaf kabajaadhaan jiraachuu barbaade waan ta'eef dhugaa ummata keenyaa kana qabannee haala qabatamaa ummata keenyaa, haala qabatamaa mooraa diinaa, haala qabatamaa addunyaa qorannee strategic advantage kan muka bukan jechun kapsot sene itu iciti meti ifumat ini ummata ke sochone tokum mangurme sine tarsimu da masakamne rabbis gargar sifanne bakka ya annasan gahudan dene gausane itu now kita makan kisah di wanni kaya hamne Utang gama dura sena dalota hiya fakatus sena dalota ilman Oromo dati tuh kapsot kasenne kita definitif itu kapsot kasenne olola kata definitif wan cukur safi gabru makrorot dalam itu
Lumugan tirong guddanutti rorot diraadheeti qabsoo keessa guddadhe qabsaa'ota fakkeenya godhadhe tuffii jibba Oromoo irra ga'u kana saba keenya irra ga'u kana qabsoo akaakayyuu kiyyatutti seenee abbaa kiyyatti dabre ilmaan kee dhaaluu qaban jechuudhaan kanin gara qorannoo kanaatti akkan seenu kana taasise dabballeen dhufee manatti waan na barsiise miti gabrummaas qabsoo seenisii ittiin dhaladhee anakee kun bira hedduun qabu gaafa qabsoo kana seene teetichi baay'ateef kurreen buqqisuun hojjechaa turan miti miliyoon 50 ta'aniiti warra 5 dhiitaman waggaa 50 deemanii bikka tokko hin geenye. I was sick and fed up of that and I wanted to change it. Gaafasis beekumsaan rabbi naa kenneefi kan barnootaan gabbifanne kan gorsa keessaniitiin bal'ifanne isin abdaddee uummata kana abdaddee itti deeme takkaan hanqaan isine takka anillee wayi takka isin qaanesire hidaayi isinin loluu dandeenya isinin mormuu dandeenya na mormuu dandeessa isin aarsuu dandeenya na aarsuu dandeessa takka garuu isin kasaarseen beeku wallahi isin kasaarseen beeku namni dhageera yaadata qophaan isin ittiin dhufu hirribaa ka'ee ittiin dhufu akka Ameerikaana keessaa qabadhee dhufu qoradhee itti yaadee hayyootaan mari'adhee manguddoo irraa gorsa fudhadhee eega bicheessine booda isin dhufu mormii falmii yaada gorsa keessanii gabbinee hojiitti seenaa jechuudha. Cidhiin kitaaba kana keessa waan biraatiin miti. Maaf kitaaba kana barreesse tokko manni hormata aadaa seenaa boonsaa qabu garuu oral society waan ta'eef barreeffachuu isaa gaariidha. Baabashaa torraa kaasee warri as keessa jirtan gameeyyiin qabsoo kana seenaan ta'e osoo barreeffamte kitaaba kanaa 5 ol baati. Isin faarsuu ni barbaada. Baadiyyaa irraa kaanee dhiitamaa dhiibamaa qabsoo seenne dhiibamne Somaalee seenne bishaan san qaxxaamurre Yamaniin goone Saawudiin goone Xaaliyaaniin goone Kaanadaa dhufne Ameerikaa dhufne isa long journey no seenaa mataa keessanii seenaa uummata Oromoodhaati seenaa nama qaanessullee miti seenaa qabsoodhaati seenaa qabsoo kanaaf kan hin barreesse namni keenya akka barreessu jiraata. Halamata wanni baroota 2013 hanga 2018 hojjetame seenaa addunyaatti waan galmaa'uu qabu waan beekamu qabu. Bakka dhugaan qorannoon qabsoo wal ta'anii injifannoo itti agarsiisaniidha jechuudha. Kan ammoo ka Oromoodhaaf fedhii qabne ka Oromoo mataa keessa waqaree hamilee isaa cabsu fedhu akka Oromoonis dagatu barbaada. Akkuma agartan beekayaan hin geenye akkas bilisummaa dhugaa Kegamatan mirgisa kabajamu, Oromo nak Oromot, mirga baru yang masa kabajamu, sama sebelum itu jiwal kita injiraru, kudu ti,
single mo magagay hata ummo sirna abbaa lafaa jalan jiru mo sirna abbaa lafaa kanamaaf laftinis namaaf lafti oromootis qabeenya alagaa taasisan jalan jiru jechuudha waggaa 50 keessatti hin shubbu suutaa soo deemne hoggaa deemne hoggaa tattaranne kufnee lafatti dhabne daaraa dhaqqabne kaane waggaa 50 keessatti jijjiiram gurguddaadha fidnee jechuudha kun ittiin boonuu qabu abboota keenya irraa kaasee afran qolloo irraa kaasee sochii baalee irraa kaasee sochii lixa oromiyaa irraa kaasee sochii machaa oromiyaa irraa kaasee hanga qabsoo qeerrootitti wanti keessa dabarre wallaahi ittillee mulqooyne qabsoo saboota addunyaa hundatu hanga takka deemee hanga takka gochuu waan jiru gufachuun dhiirummaa gufatanii lafatti hafuudhaatu harummaa oggoonni jaan dabre kun rakkisaa turan ulfaataas turan barko sagol jaatamoota irraa hanga 2018tti qabsoon ga'een godhaa turre sirna gita bittaa alagaa irratti ture 2018 irraa kaasee qabsoon godhamaa jiru sirna gita bittuu jallaa keenya irratti jechuudha. Now, kata qabsoon lamaan nutti godhamu tooftaa jijjiiruu gaafata tarsiimoo jijjiiruu gaafata kaayyoo jijjiiruu garuu gaafata kaayyoon Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiisaa jiru eenyummaa isaatiin boonee kabajamee qabeenya isaa irratti dalagatee hiyyummaa keessaa ba'u saamicha irraa dhaabbachuu kan ammoo walitti qindeessuudhaaf mootummaa inni filate seera fi tumateen Oromiyaa ittiin bulchu Itoophiyaa immoo sabaaf sablammoota wajjin bulu kana galmaan ga'uudhaaf amni guddaan yoo xiqqaate tuussarra ta'u deemamee jira kaafe bakkaan ga'uudhaaf amma immoo haara galfattanii hoggasati right biyyaa dheeytan maatis gaafattan qamaatan bashannantanii amma qabattoo jabeeffachuun ammaa jechuudha. We are going to finish the journey. Let's go. We have the strategy. We have the plan. We are prepared. We have filled our gas. We are going to finish this journey. Now, kalesa gaafa dardara teori dambarenne Itoophiyaa Oromiyaa fagoo darra laalu hojjannee itti qoye arramu gaafarrii qabu gaafa Itoophiyaa dhaynee harkaan qaqqabannee hidhamnee macarooshii keessaa agarree sirriitti hubannutti gaafa sirna gita bittaa alagaa firraa buufnee jallatus doofatus hatus badaa ta'us keenya keessa dhaynatti hojiin akka kaleessa hin ulfaatu filannoo sadii qaba warri jallaan gaangoo irra keenye hoggaa siree irra keenyu siree jala nu dhiitu gabrummaa Oromiyaa kaarreetti isa dhiite oofu jala baafnee siree irra baafne siree irraa nu gaffichaa siree irraa gadi bu'ee mana Oromoodhaa jiru baankii alagaa irraa fuudhee harka isaa keenyaan diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessaa gubu carraa sadii qaba. Yoo Rabbiin barsiisee qalbii horatee karaa deebi'u. Natti fakkaatu isin du'aa itti godha. Kalammataa warri marsee taa'u kan isa waliin ol baafne fala itti godhee wajjin kufuu manna hin bararu. Sadaffaa walitti hataayamanii dastbiinii keessatti kufuudha jechuudha. Kuni dhaadannoo miti. This is not a slogan. This is a plan. This is a strategy. This is a plan. I'm not bluffing. Sabne kun sabalaa miti.
rocha lisu sodaatee ni rafu immu ni riba malee uggala masadi remne ka un rafne dalaga ture jo hojii hojjechaa ture jo qaama keenya madaa'e waan danda'an jaarmaa keenya bitaa mirga rukutannee lalaafate deemnee jaarranne haala qabatamaa mata keenya biyya keenya naannoo keenya addunyaa qorannee tarsiimoo saniin walgitu baasuu irratti fuulleffannee jiru sanamma xumurree hojiitti seennee jirra hojii kanas isin dammaysuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jechuudha itti milkoo deemu marsaa itti aanu wal gorfachuu wal qajeelfachuu tarsiimoo lafa keenya irratti mari'achuuf bilcheeffachuutti deemna marsaa sadaffaatti hojii galmaan ga'utti deemna lok sirni amma jirtu hedduu nama cinqitu itti dhiisanuu ni gufti our concern fuulleffannaan keenya is about post Abiy Ethiopia, is about post Abiy Oromia. We are not going to repeat some mistakes. Dongoroza bihadda hojjetame rendeebi akka rendeebiratti sirritti qorannee jirra itti qophoonee jirra nu dhaggeeffadha bakka isin hin galin nu gaafadha bakka kanarraa mayde seetan nu gorfadha bakka itti akkatti rabbitti nu kadhadha waliin jirra gara fuulduratti deemna ni milkooyna nagaan na bula. Osoo kahin dura daqiiqaa xiqqoo wayii qabnaa nama lamaa sadii gaafii fi waan hagammaa deemurraa carraa kanatti fayyadamee gaafachuu barbaadu nama lamaa sadii warri security jidduu ta'aatii nama lamaa sadii jidduutti yaada fudhannee akkasitti xumurraa namni lamaa sadii gaafiidhaaf taatan jidduu kanarratti as dhuftanii hiriiruu dandeettan nama lamaa sadii